achirraa adamu era galgalamaa jira turte namicha kana wajjin hojiin qaba maallaqa kiisii gootiillee kafalee mucaa fuudhedhaa turte kanaafan muzammilii waamaati yoo muzammilu hunda isaati ol ta'e ammas taanaan karaa keetiin malee deemu yoo hunda keetii ol ta'e muzee atin nu wajjin dabalami wal qooduu miti waliin taanee obboleettii kee akka sana ifaajaa fi turte waliin taanee kaa baasimna kana laalla hayyee waa takka dubbadhaan bu'ii mubaarak hin bu'a ila wallahi rabbiin naaf ragaadha an eefa kaleessa asirra hojji turreeti ilaa ammaatitti hin rafne yoo guddate daqiiqaa 3 hin rafne an hanga ammaatittu isinii ol nama aarsaa kafalaa jiru ammallee na eegaa yoo mara dhabe anuu gabbahee isin beeksisa yaa gastii kiyyaa haa banadhu naa obsaa hagasanii namticha wajjaasaa jira micattiin akka nagaa qabdu obboleessi isaanatti hime nagaa qabdi obboleessi mucattii argee jiraadha obboleessi namtichaa wajji haasayaa jira an obboleessa namichaa dubbisaa jira garuu namtichi akka malee godhata inumaayyuu gartee mallaqallee obboleessi namichaa mucattii eessatti arge hoo hin gaafate malee innillee eessatti arge micattiin nagaa qabdi garuu namtichi akka malee aaraa jira naan jedhee hin deebisa jedhaa waan micattii homaa wanni isiin taatu hin jirtu sanaan amma suula gartee suni rakkooyyuu hin qabu wanni guddaan hin deebisa jedhaa jira jedha. Yaa muzammil dhageeffadhu ila dhageeffadhu hin deebisallee yoo jedhe daqiiqaa takkatti qatti godhee akka deebisu jedhiin. Bakka honnollee geessa yoo jedhe ijoollee birallee geessa yoo jedhe qatti godhee akka geessu jedhiin. Daqiiqaa takkaa fi jinniin ati ittiin deemtu haadha faate. Noo sanii miti bari akka karaa hundatti okee jedhiin isin jedha bar poolisa geessa jennaan waajjira poolisaa geessa yoo inni jedhe. Yaa jara keenya muzammil muzeek yalaali waajjira poolisaa geessa yoo siin jedhe si doorsisu ta'e waajjira poolisaa geessi jedhii kan nu barbaannu. muzammil Bakka karaa fuudhee deebisa yoo jedhe meeqa obboleessi. Yoo mucattii birallee geessa yoo jedhe akka mucattii bira geessu godhi sii galee karama hundattuu ati ishi jedhiini. Haadidu. Haadha faate dhagaa amma laal muzammil tokkoffaa wanni gootu namicha obboleessaa haa kadhattu muzammil sii galee obboleessi akka haadha kaanuu baasu akka godhu tasgabbiidhaan sanaan alatti yoon ta'in akka amma isin irraa waccan kanatti karrummaan fala itti dhufu tokkoon jiru akkanuma ooltanii haasayaa bultan sii galee wallahi muzammil bichaan furmaata ittiin mucaa jalaa goruu argannaani qaasaman billa daqiiqaa 15 fudhamti mucattiin. Wallahi rabbiin muzammil bichaan karaa ittiin jalaa goruu isa bichaara rakkoon akka hin geenne. Okay hayyee. An micattii tana rakkoon narra ga'u aarsaa narra ga'u hin fudhadha garuu micattii tana asirra wajji jirra yoo karaa kiyyaan fuutan malee micattii tana fuudhuu hin dandeettanii an yoo jalaa gori naan jettan jalaa goraa gaafa dhabdan oromoon guutuun akka agartee an masuulinnatti hin qabne akka naa beeytan ayyoo barbaadan na qabuu miti ay ciibsanii na haa qalan an jalaa goruun nan dhibne garuu naa obsaa isin beeksisa waan irra ga'een. Isinii ta'e ammoo jalaa godhe afaan haasaa muzambil jecha gabaabduun siin jee bu'an golaaf golee fi qilleensa asii waliin beenna waan ta'eef tokko nuyi amma mucaa akka dhiiratti akka obboleessatti akka sabaatti tokko nuyi amma mucaa dhaabbattanii wareegamatti kafaltanii baaftanii makiinaa ol naqattan gabaabdutti intalti achi deebitee waa taates achi ba'uu dhabduus gabaabdumatti biyyiti tuni. Namoonni xalayaa qaban kumaaf kitilaan jiran duraan dursee yoo sii kenna ta'e yaa kee akka waliigalletti micoo naa fidi siyaa fidu sii fiduu dida dhiirti agartee ulfa qofaan mudanne maqii jechuu inni fuudhamuu fi fuudhamuu dhabu wallaahi maqaa rabbii 99 innatti haa ta'u erga taargaan isaatii fi viidiyoon mucaa hoggaa makiinaa seentuu jiraatte tana fuudhuun gaafa dadhabame namummaan qabnuu jechuu maaliif nuyi fagoo jiraannu kumaaf kitilaan namni seera qabeessa magaalaa jira. Jala keenya waa tokkotti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'an yoo muzammil dhaqee adubbisu tokkoffaa eenyuun ajjeeftee eenyuun baasuuf eenyuun ajjeeftanii eenyuun baasisuuf sunis intala Oromoo kunis ilma Oromooti. Muzammil deemii namichaa naase yoo humna keetii ol ta'e obboleessa koo haasaa namaan laalinati waan namni siin jedhu hin laalin kaleessa akka dhiiraatti dhaabattee akka dhiiraan nu si biraa rabne bar ati makiin akka dhiiraatti dhaabattanii jechuudha
mucaa kana baasiftan haadha baatee dabalatee mamma bayaan warra asirra bultan jechuudha. Dadhabnee Ati rabne. baatee bar kaleessa nama ergisa Amma waa immoo mallaqa yoo sii namichi kafalla jedhee nu biraa fayyade- deemee rafaa bulee bar har'a dhuftee haadha faate ila hagaan si kabaju beeka. Garuu Muzammil Waan wallaahi ofiitti qoy, billaahi waan suma ofii- wallaahi obboleessa kiyya yoo ta'e namni dhugaa irraa dabataanaan daarekti ma itti hima yoo barbaadde mana banattee na arrabsita malee. Dhugaa Ana irraa gammaatis maal hamtuu dabala? siin hin jenne obboleessa Dhugaa kiyya irraa laali. maal dabala? Hagammaatitti hamtuuta akkasiin hin dhugaa jenne. irraa maal dabala? Yoo Waan dadhabii ofii- karaa irraa jalaa gorii siin jedhe nama laal. Ammallee taanaani. Okay. Karaa Hin irraa yoo dandeessu hin taanaani fudhachuun karaa irraa jalaa gorii yoo hin Yoo dandeenye. Yoo walii galle yoo malee karaa amma irraa yaa godhatu fudhachuu hin dandeessaa? Yoo uummata kana maal godhaa? Daqiiqa. Oye Mubarak. Hin fuutaati micattii tanaan karaa irraa hin gora riskiin irra dhufa ufirra fudhee jalaa hin gora micattii tana Oromoonis har'a an bakka ittiin gaafatamu naa obsaa isiniin jechaa jiraami naa obsuu dadhabdanii jalaa gori irratti xiyyeeffattanii jalaa gori jechaa Hayyee bu'i jirtanii mee siif obsinaa bu'i Mubaarak jawwali mee Muzammil bu'i mee bu'i jawwali rabbuma sodaadhu siif obsinaa bu'i. Bu'i mee rabbuma sodaadhu halkan kana guutuu nu obsaa'u yoo jette siif nama obsinaa osoo bu'i. garta nama waa takka wanni gochuu danda'u nama waa takka aqimii hin qabnetu wanti Hayyee bu'i gaa amma bara amman tanaa osa buutee itti haasawtu yaa buleessa kishi. amma Elijoo dhiisaa meeqaa amma akka jalaa gorii namni amma yoo danda'ame isumaan jechuudha sinii galee akkuma amma Mubaarak jedheen dhaqee gaafii tokko irraa xumuratee yookiin immoo yaalii tokko godhee haa dhufu yoo mucaan kun dadhabe humna isaatii ol yoo ta'e dhufe an humna kootii ol ta'eera wantichi kun yoo jedhe waan gochuu dandeenyu goona ammasitti garuu tasgabbaa isin ittillee jechallee hin jedhinaan isinii galee namni kun halkan guutuu ta'aa bule si'oo miira keessa gala nuti ani mataa kootiin biraan rafe ijoollee kana gatee bilbila koo as keessatti gatee rafe isa rabbiin beeku kanaafuu namni miira keessa gala itti dhaga'ama callisaa carraama kennameef kana dhaqee yaa wallaahi silallee gaafa banan yaa waa maakiin rafteenna dhaqaashii waamaan jedheen dhugaa rabbeen aniyyuu sitti erge maaliif ennaan wanta kana dhaqee mucaan kun yaalii haa godhu bakka yaa ammasitti warri koomentii rabbii keessa sodaadha hin barreessinaa imooshinaal ta'a namni kanas laalee sinii galee omaas hin jedhinaa dhiisaa. Du'aayi godha amantaa keessaniin warri musliimaa kiristaanii waan dandeessaniin ammasitti du'aayi godha rabbiin gatee nama hin gatu biyya hambaa kana keessatti kaalas waan biraa dhiisaa bakka yaalee haa dhufu. Of kalchaa yoon dogoggore. Xiinxalaan jira wayin xiinxalaa jiran. Tota obboleewwan keenya asirraa dhaggeeffataa jirtanu dubbiin waan kijiban qabne deemee ambaasaaddara bira ga'eera. Wallahi xiinxalaa. Amma dhaggeeffadhaa garumaa inni na dhagaaka dubbiin deemee ambaasaaddara bira ga'eera wallaahi dhaazib kun hojii sammuu namichi nutti hojjete yoomuu hin dagannu. Ammoo Deebisaanii modereetarri Muzammil deebisaanii piliis. Muzammilii qofa deemee namicha kana gaafate yoo namichi kun Muzammiliin gane Muzammilii waliin taane wanni keessaa ba'u hin jiru. Muzammilii waliin taane namicha kana kokkee qabne seeraan obboleettii keenya harkaa fudhanna jechuudha. Malee abaluu keessaa ba'e abaluu beekaadha abaluu wallaalaa kana waliin taane eessatti argamne. Akkaawuntii feekiidha barfama. Haadha faateetii fi Mubaarak maakiin dogongoriin dhaggeeffadhu. Namni mucattii harkaa qabu namni mucattii baasuu danda'u Muzammiliin qofa. Tokkoffaa Muzammilii fi namichi wajjin jiran isa dubartii itti ergaa ture dubartii tana bichaan baafne hedduu baasaa ture. Muzammil yoo birrii naa dabalamuuf taate malee ila dhaggeeffadha. Har'aami kenni baasisaa ture yeroo dheeraadha. Muzammil maa harkaa qabu. Yaada biraa dhiisaa. Dhageessa Muzammil obboleessa keenya yoo birrii nu gaafate kennuudhaa qophiidha obboleessu. Maalaasaa ashmuuriyaa softaati immoo. Nu gaafata taanaan namoonni jibbaa dhuunfaa birrii naa kennaa nan dadhabe nuun jedhe taanaan hin kennina. Maal ta'e jiru? Jibbaa dhuunfaa Mujattiin iddoo kamirraa baate maki iddoo kamirraa baate mujattiin qoyin gaafate. Mubaarak carraan jiru lamu malaan. Maal jedhu? Laa namtichi humna kiyyaa ol ta'e bilbila isaa hoodha. Mujattiin eessarraa baate? Barreessamee bishaadhamu bishaa. Bishaa jedhan bishaarraa baate. Bishaarraa baate mucattiin bishaarraa baate. Bishaarraa baate jedhan Maal taate bakki bakka siin dhibbatti maaliif himtu haadha baate? Bakka dhibbatti maaliif himtu?
Mubaarak bikka irraa baate nama 18,000 irra laalaa turan bareeda. Laa nama dhibbatti dhimina amma muzammiliini dhimmicha fudhatee deemeera. Yoo dhufe namichi humna isaatii ol ta'e muzammilii waliin taane nama kana qabsiifnee seeraan irraa fudhannaa callumeera. Osmee sol deebisaa Osmeen intanii ol deebisaan. Warri moodeetaraa osmee galchaa. Deebisaa Dhagaa namichi waliin haasa'amaa jiraati safara haalli hin mijeessina yoo rabbi kalaafisu taate hundi keessan du'aa'ee godhaati obsaa daqiiqaa muraasaaf. Dhageettanii jirtanii? Moo mootummaa dawwalataa jirtan? dhageenyeerra falas dhageenyeerra ni obsina. Ni eegna bakka. Ayyee. Osmee maal taati? Atuu warra mootummaatti namicha kana dhiyaachuu qaba jedhee falmu keessaa iyyate obboleesso nu wajjin himate. Obboleettii keeti miti hima. Akkam bakka lamatti ni falmaa bara ani yoo danda'ame yoo karaa biraatiin furmaanni osoo mootummaa biran gahiin iyyuu ka jiraatu taate mucattii tana bakka akka isiin baatu hin goone. Amma rakkoon ka jiru dhageeffadhu rakkoon ka jiru amma wanni barbaannu namichuma haare kana tasgabbeessinee karaa obboleessatiin amma itti haasa'amaa jira. Siigalee tasgabbeessinee mucattii tana immoo akka gartee harkaa fuudhanii ammuma achitti baatu goone yoo rabbi laafisee aga magriiba kanaatitti nu obsaa isin xiqqoo isii. wanni keenya kana dhagahaa erga muzammilii Usmeen akkas jedhanii kana dhagahaa maaltu si watuwaachise callisaa eegaa. Akkana tallifnee du'aa eegoon. Tallifnee du'aa eegoon ammoo Amate amma kana dhaasaa dhiisiti olle guddisi adamate fooloon irra kaatanu. Akkaawutii kun akkaawutii sagalee keessaniiti yeroo dhibba seetii maara fooloo na godhe. Amantii keessaniin du'aa eegoodha please. Bakka kanuma. Amantii akka kutaa kutaatiin namni kudha sagal tokkotu na fidi. Mana kana fooloo godha. Akkaawutii kun guddaa waan rengi dhumaa kenne. akkana hundi keessan of biratti du'aa eegoodhaamee rabbi haa mul'isu jedha. Yaa rabbi yaa Allah. Yaa rabbi. Yaa saatir. Inshallah mfuna. Mfuna. Mfuna rabbi. Fuula takami sanuma mabayaan natti tirate. Fuula takami natti tirate. Aboo rabbi argaanu aboodhu jenneen namticha argawan. Akkana jedhe kaa fuula innani. Suuseetti qabna. Fuuli. Guys, namni kun diddamas gubbaa jirtan kun hundi keessaniyyuu qaqqabaati maaliif fooloo godha? Mubaarakiinis fooloo godha. Akkaawuntiin kun akkaawuntii sagalee qimamoota mana madaamiiti jedhee isinii bane waan ta'eef maaliif Mubaarakiin fooloo godha hundi keessaniyyuu warri jala kana jirtan. Keessattuu dubartoonni jechuudha. Akkaawuntii kanaan iyyattanii akkaawuntiin kun akkaawuntii sagalee keessaniiti isiniin jedhe warri mana madaamii keessa jirtan qaqqaba Mubaarakiin fooloo